Oboshuta. Hojii kana hojjeta taanaan sirnaan hojjedhu. Maqaan kee loomidha jechuudha. Balargan. Loomin garuu gooftuudha. Ati garuu dhangaggooftuu wayii. Oboshuta. Daangaa darbaa jirta. Akkas hin jenne. Ati urgooftuu akka loomiti hin jedhu. Calis. Ammala. Daangaa darbaa jirta. Sitaa taanaan hin hojjettaa. Hin ta'u taanaan garuu mana kanaan baasee si darba. Dhiisee akkanumaan qolollee fi raasanii hojii koon beekaa hin hojjetama. Yoo hojiin kan hojjetamu mee hojjetu natti argisiisi. Amma siin eegallaa hin hojjennaa. Mana diignet ergasii hojjenneet mana deebistee ijaara. Diigame ati sa'aatii. Fixeen jira natti ni jiru. Amma asumarraan eegala jechuudha gaa. Namichi onnan hojii kana waan dandeessu natti hin fakkaatu. Baay'ee nurra. Deema cinaraa. Irra deemee daraasiira. Ana nama ogummaa akka kanaa qabu nama akka kootti ogummaa qabu hin jiru. Ana na darbatta. Ana jechuun ilaala. Ogummaa ibsaa kanaatiin digirii 2 maastarsii 1 fi dippiloomaadhaan qaba. Sigalee nama akka kootii immoo addunyaan barbaaddeen argattu. Sigalee ati waaliyaa jechuudha haa? Waaliyaa nuyi hin argamtiin siin jedhe. Jeedala diimtuu jedhe. Jeedala diimtuu nuun jirtu. Isheedhuma jedhe. Baguma beeksiin ta'in. Ilaa. Caataa tokkotti siifan kenna. Amma hojii kana hojjeta taanaan afaan kee cuftee hojjedhu. Yookaan immoo meeshaatii gurrattee narraa baata. Aanaa kenniteef galatoomii waaqni si haa eebbisu. Ayyaanni koo si haa eebbisu. Eebbifame. Waan ayyaana gaddaa galabaan kun yaada kee hojjedhachi. Akkana shuutaa. Naan rabsitaana. Lallaafuu naachi lallaaqee dhaqachibaa. Dinjuu hin diigna jennaan diddegaa duraa nama. Sadii gadi dhaqi ilaali. Ilaa amma maal seete rakkoo mana kanaa arguudhaaf rakkoo ibsaa kanaa beekuudhaaf mana kana diiguun dirqama jechuudha. Maal seete ilaa amma iddoonuma kanaa yoo eegalee harargeen mancaa qarraan tulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarra. Dirba jedhu sanaan beektaa? Namicho siriidhaan irratti geerartaa? Siriidhaan irratti geerartaa duratti duutee sababa nutti taatee toltee bilbilli keessa jira boonsaa keettan bilbila taane. Ijaa maal haasofte? Machooftuun gandaasii lafarra naa bittimsu. Kutuun naashii barii jettee nama utuun barii laa. Loomi machooftuun ibsaa machooftuun dhufte loomi bareed. Dhufte ibsaan dhufte. Ibsaan galte la. Shoo dhufee? Wayyoo neeyirte. Ilaa amma anillee laaqana hojjedhee taanani boonsaan kiyyallee dhufaa jira nyaatanii too deemta tole taa'e. Ani mee ogummaa qaamanii jennaan mana ani ogummaa kootti amanii. Namni akka koo hin jiru jennaan. Sirriidha. Sirrii turte anumatu haaluma keetu na amansiifachuu dide malee sirrii turte. Ana ogeessa ajaa'ibaatiin siin jedhu. Kun immoo rakkoo biraa yoo ta'e malee ani hojjedhee nan Kunoo hojjedhee hin jennee reemaa badaree amma. Kun rakkina biraati kaa. Rakkina maali? Malee anaaf waliin qabatu kun. Inni bichuma akkamitti natti dhufeera? Ani tolchee san. Anas si beekaaree isa anatti si beekaaree dhaqi ilaali. Ilaa duraanii bakkuma nama hojjete. Bishaan qofa fidi aaraa jira. Kana maalaan isa godha wayi. Bishaan fidi. Horme. Sila mana tu video ono tu bobai mo situ bobai. Waduman boba. Kanarra maal tuh mereka maal tu boba. Anis boba sanis boba wajin boba. Loomnya tuh semu batti. Aha, anak kiya kabar sa tila kha jirta jechuudha.
Ani tolse. Sirasi tu kesi jirata are mana amma kesi jirata. Wajjumaan jiraan nagee. Balesi. Ani bonsa kiyo chini jirata. Na mandu jeta me bonsa kiyo lanta me. Kot seni me. Fita, si hojjete? Ega ganama sanii si saati ati onno itti saniti aga amma waa takka waan inni godhe sin jiru waan inni sirreessa sin jiru takka mana diigu maleedha takka immoo mana gubeessee oolee kana kun. Haanuma ishiitu rakkoo qaba malee ibsaan hojjedheen garuu ati haadha manaa filachuu hin dandeessu moo akkamitti ishee akka kanaa dubartii miilli lafa dhaabanne kan arrabni ishee dhangaggu isheen dhangaggu. Boonsa! Odaa qabsiiftu Isaa maal? hojjeta, hojjeta. Maal hojjetan arrabsaadha? Argitee dubbiin toltuu siin jedhe kunidha. Maal jechuudha? Boonsa maaf narraa hin baatu namicha kana hin danda'u. Kottu naa qabate amma ibsaa Hojii bira hojjetu. Hojii bira. Hojii mana kottu hojjetan. asitti naa qabale asuma kana Mee sokkisii hin qabatu. Ta'a deddeefime. kottu eeyye qabu jabeessiti. Iyyuma. Maaliin jedhe kuni namichi deddeemaa kan nama ta'a. Wayyaa babalako. Boonsa kai. Namicha maramaan kun si jeesse. Maalo nagaggaba. Maal? Nagaggaba maalo. Namicha nana jeesse maaliin ta'uu goota jedhine. Kichuutti na alaa guttee abbaa Bishaan manaa fidi. biyya si anyaa waa godhe. Bishaan fidi bishaan fidi. Dafi bishaan fidi. Kufee. Hojii kiyya argitee miti kunuun akkanatti nama gaggabsan anas akkana na godhe jira. Bishaan hin fidduu kun dhangaggooftuu jaartii kee tokko ni godhe. Bishaan Ati tokko hin jedhe narraa. Ati tokko. itti naqa gurratti inni asitti naqa gurratti. Boonsa ko ila jaarsa ko kichuutti na alaa guttee kichuutti si haa godhe. Maaltu kutaa ibsaa kutee? Boonsa. Boonsa kai. Boonsa kai. Maalo boonsa kai. Kai. Boonsa. Kai jennaan ka ergile. Boonsa. Boonsa. Ol kaasi. Ol kaasi. Ati tokko narraa deemi balma kana bahi mee ati. Kai jennaan ka'ee bee. Annan ta'a. Boonsa. Kaatee. Kichuutti si kutee oolee. Jaarsa malee naambisee oolee wayyoo. Maal taatanii maal? Namicha kana laalu waan Maaltu uumame? jaarsa argata jeesii oolee faamicha dhabee mana gubee toole. Walumaa inni goone. Iyya dhageenyaa namtii beekte Yaada Ibsaa na gargaaru. Morgaa biyya maala namicha kana narraa baase. Ibsaa wayyoo na keessa sirreessa. as gabbaa'e adeeloomii maal taatu kun taa'e. Maal inni kun? Ani kan taa'an kana ibsaan hojjetaa jedhee dhufu. Ibsaan mana keenya hin beekte guyyaa dhambadaa takka kan ta'a. Yoomii sanarraa ta'ee dheetoo nuu yaame kunoo. Halmee kan hojjeta, madoosha kan hojjeta, magaazii kan hojjeta. Maal inni kun? Kan gootu. Kunoola. Ogummaa kee malee akkamitti dandeettii kee malee ta'eeti mana namaatti akkatti ibsaadhaan biyya guddaa maal jechuudha kun? Kanumaan hojjetteef isaaniif kunoo. Erga yoomiitii magaazii fi billaadhaan ni jedhamu. Argumaan. Gadaa kiyya. Mee narraa baasi. Narraa baasi mee humna qabaate. Kunoo laatiin ijaan argata jeesii toole. Naguma. Maal godha waan inni ittiin hojjetu hin dhabe. Anuuyyuu otoo Naalka waan ibsan naan yeroo tokko si hojjedheen si xumuran ture ilaallee rakkina sa'aata akkamitti ogummaa kee malee mana namaatti. Gadaa kiyya akka inni beekte maal kan beekte. Ka'e beekte. Namba. Abakki koo meeshaa koo. Nageenya namaa boruudhaaf ta'e magaalaa. Bayi. Oolu billaa Bayi bayi. Bayi nurra. Bayi adaraa seera. Bayi gaa. Inkubee. Bayi. Maqaadee. Inkubeetti. Jedhaadha. Karra bayi deemu. Homaa baajaa. Deemaa jiru namichi kun akka ol deebi'ee kun olaale. Nama na deemi nurra. Nagaa ta'a ka. Deemii jedhamte. Tasgabbaa asin tasgabbaa. Namichi kun ammallee na tol deebi'aa. Nama na nurraa deemi seera beektu. Maaloo deemi.
baafachaan deemu. Maal ta'uu nurra deemte? Ibsaan mana keessanii kuni Ganna dhiisati. abachuu tasgabbaa'ee qal'agooftu tasgabbaa'e. Hojiin dandeessu haasaa sitti buuse waan Ati immoo akkasuma raqa keerraasinii ati bakka waan dandeessu ati cabsi taate. Ilaa ibsaan keessanii dhiiga barbaada. Kanaafuu isin lamaanuu iddoo sanatti quba keessan erga takka akkanatti itti naqaa dhiifaa. Baay'inuma. Nama nana. Afuufti hoye. Ibsaa jettee etan manatti fidee. Baay'inurraa deemiin. Deeminurraa deemi. Asin barbaadu hin dandeessu. Dandeettii keenya nurraa gootaan himeen. Ilaa dhangaggooftu ati ilaa takka gootu. Isheetti qaltu malee ani sirriitti meerala isheetti qaltu malee ibsaan kun hin jennu.